kabaja bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaa irraa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduun. Godina Baaleetti dhukkubni gaala ajjeesaa jiruu fi namatti darbaa jira jedhame qoratamaa jira jedhameera. Filannoo Itoophiyaa 2021 beekamtii biyya malee galmee filattootaa raawwateera jedha boordiin filannoo biyyaalessaa. Dargaggeessi tokko Oromiyaa keessatti uummata biratti ajjeefamuun aangawoota sararaa raawwatan gaafachiisuu qaba jedhe Human Rights Watch. Oduu biyya alaatiin qorri G7 kibbaa Ingilaanditti kan argamtu riizoortii Sirbaas jedhamtu Korniwaal keessatti har'a irraa kaasee ni gaggeeffama. Babal'ina oduutiin godina Baaleetti dhukkubni gaala ajjeesaa jiruu fi namatti darbaa jira jedhame qoratamaa jira jedhameera. Aanaalee kanneen akka Raayituu, Laga Hidhaa fi Sawweenyaa qabeenya gaalaa beekamaa dhukkuba gaalaa haaraadhaan jedhamee fi godina Baalee Bahaa keessatti mudate adda baasuuf qoratamaa akka jiru eejensii misooma qabeenya beeylada Oromiyaa himeera. Godina Baalee Bahaa aanaalee 4 keessatti dhukkubni gaalaa haaraan mudate gaalota hedduu ajjeesaa akka jiru jiraattonni aanichaa OFM dubbisee fi ogeessonni fayyaa naannichaa himaniiru. Itti gaafatamtuun eejensii misooma qabeenya beeylada Oromiyaa Dr. Amiina Abdurrahmaan dhukkubichi godina Baalee Bahaa aanaalee 4 keessatti mudachuu akka quba qaban himaniiru. Isaan keessaa aanaa Raayituu, Laga Hidhaa, Sawweenyaa fi kana keessatti gaala ajjeesaa akka jiru dhageenye akka qorataniif ogeessota naannoo irraa achi ergineerra jedhaniiru. Godinicha keessatti aanaalee hongeewwan miidhaman waan jiraniif gareen hormaata beeyladaa to'atuu fi deeggarsa taasisu naannichatti ergamuun akka hojjechaa tures himaniiru. Gareen deeggarsaaf ergame gabaasa isaanii keessatti sababa dhukkubni gaalli du'aa jiru akka fidaniif dhufan giddugalli laaboraatoorii naannoo akka qoratu gooneerra. Garuu murtoon dhumaa fudhatamuu waan hin danda'amneef ministeera qonnaa waliin ta'uun garee lammataa erguun qorachaa jira jedhan Dr. Aminaan. Itti dabaluun dhukkuba ittisuu irratti kan hojjetamuu qabu talaallii kennuun ta'uu himuun gara talaallii galuuf ammoo dhukkubni adda bahuu qaba waan ta'eef sana dura hojjechaa jiraachuu himaniiru. Jiraattonni aanaalee godina Baalee godina Baalee Bahaa OFM dubbise namoonni gaala qaban baay'ee dhabuu himaniiru. Dhukkubichi gaala qabee sa'aatii 12 keessatti akka ajjeesaa tures himaniiru. Gaalli dhibeen kun irratti argamu furrii funyaan irraa qaba. Afaanii fi funyaaniin dhiigatu bahaa hafuura kuta jedhan jiraatan aanaa Sawweenyaa kun. Aanaalee akka Sawweenyaa, Raayituu fi Beeltiroos gara gammoojjii keessatti lubbuun gaala hedduu dhibee kanaan nu jalaa dhumeera jechuun himataniiru. Filannoo Itoophiyaa bara 2021 beekamtii kiyya malee galmee filattootaa raawwatteera jedha boordiin filannoo biyyaalessaa. Boordiin filannoo Itoophiyaa walgahii kamisaa waxabajjii 3/2013 taa'een hordofee ibsa jimaata baasen iddoowwan tokko tokkotti galmeen filattootaa beekamtii boordichaa malee gaggeeffamuu ibseera. Akka ibsa boordichaatti galmeen filattootaa kun kan gaggeeffame buufataalee filannoo beekamtii boordichaan ala hundaan keessatti akka ta'e ibseera. Buufataaleen filannoo kunneenis magaalaa Finfinnee keessaa 2, magaalaa Dirree Dhawaa keessatti 6, naannoo uummattoota kibbaa keessatti ammoo 71 yoo ta'an, walumaa galatti buufataaleen filannoo 79 beekamtii boordii filannoo malee hundaa'anii filattoota galmeessisaa turaniiru. Boordichi galmeen filattootaa buufataalee kanneen keessatti gaggeeffame seera qabeessa miti jechuun murteesseera. Kanneen sagalee kennuuf galmaa'an keessaa miliyoona 15.4 naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'u, miliyoona 7.3 naannoo Amaaraa, miliyoona 6.3 ammoo naannoo Kibbaa keessatti yoo ta'u, magaalaa Finfinnee keessatti namoonni sagalee kennuuf galmaa'an miliyoona 1.8 akka ta'an boordichi beeksiseera. Dargaggeessi tokko Oromiyaa keessatti uummata duratti ajjeefamuun aangawoota dararaa raawwatan gaafachiisuu qaba jedhe Human Rights Watch. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti dargaggeessa umrii waggaa 17 guyyaa saafaa rasaasa itti roobsanii ajjeesuu isaanii ilaalchise gareen mirga namaa Human Rights Watch guyyaa kaleessaa ibsa gabaasa baaseera. Amaanuelitti uummanni duratti ajjeefamuun humnoonni nagaa eegumsa biyyattii irraa itti gaafatamummaa jiruun kan itti hanqate jedheera. Ebla 11/2021 humnoonni mootummaa dhiya Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti Amaanuelin qabanii reebuu jalqaban jedheera. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa bulchiinsa magaalattii irratti maxxanfame akka mul'isutti dhiigaan kan faalame Amaanuelin shugguxii morma isaa irratti hidhamee agarsiiseera.
Guyyama sana uummata duratti kan ajjeefame torbaan itti aanu aangawoonni maatii Amaanu'eel dabalatee jiraattota magaalaa Dambidolloo doorsisuuf seeraan ala to'annoo jala oolchan jedha ibsi Human Rights Watch kuni. Gaanfa Afrikaatti Daayirektarri Human Rights Watch Leetlaala Baader akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa dargaggeessa kana irratti ajjeechaa isaan raawwatan lubbuu namaatiif dhimma akka isaan hin qabne mul'isa jedhaniiru. Humnoonni nagaa eegumsaa fi aangawoonni naannoo sanaa gocha suukanneessaa kana viidiyoodhaan waraabuudhaan akkaataa isaan itti maxxansan aangawoonni kun nama kana lubbuu isaafis osoo hin sodaatin seeraan ala to'annoo tarkaanfii fudhachuu dandeenya jedhanii akka amanan kan mul'isuudha jechuun leetnaan ibsaniiru. Human Rights Watch jiraattota Dambidolloo 11 dubbisuudhaan viidiyoowwan hedduu miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamee fi ibsa aangawoonni mootummaa ajjeechaa Amaanu'eel ilaalchisee kennan xiinxaleera. Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenyaa naannoo mirkaneessu Inspektar Ahmad Yaasin yeroo sanatti VOA'f ibsa kennaniin miseensota abbaa torbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanne jedhaniiru. Inspektar Ahmad namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Sisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokko jechuun dubbataniiru. Itti gaafatamaan poolisii kun akkas haa jedhaniyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimmuu Kabbadaa mucaan koo kana hin godhu jedhanii haalaniiru. Inspektar Ahmad Yaasin Amaanu'eel miliquuf yeroo yaalii godhetti kan ajjeefame jechuun dubbataniiru. Dhimma kanarratti Komishiiniin Mirgoota Namoota Itoophiyaa ibsa gama miidiyaa hawaasummaa isaa har'a waaree booda baaseen ajjeechaan Amaanu'eel Wandimmuu irratti magaalaa Dambidolloo keessatti murtoo seeraa tokko malee raawwatame na yaaddessa jedheera. Korri G7 kibba baha Ingilaanditti kan argamtu riizoortii Kaarbis jedhamtu Kornowaal keessatti har'a irraa kaasee hin geggeeffama. G7 yookaan garee warra torbanii jaarmiyaa biyyoota gurguddoo ta'anii fi dinagdeedhaan badhaadhoo ta'an torba walitti dhufuun ijaaranidha. Biyyoonni addunyaa miseensa G7 ta'an US, Kanaadaa, UK, France, Jarman, Xaaliyaanii fi Jaappaan geggeessitoonni biyyoota miseensa G7 ta'an yeroo yerootti wal gahuudhaan irra caalaa dhimmoota dinagdee fi maallaqaa irratti fuulleffachuun ni mari'atu. Haa ta'u malee dhimmoota dinagdee fi maallaqaan alattis siyaasa waqtaawaa ta'es ni ilaalu. Kora isaanii miila kanaan waa'ee talaalliiwwan koronaa vaayirasii fi jijjiirama haala qilleensa irratti kan xiyyeeffatu ta'e jedhameera. Geggeessitoonni G7 dhimma rakkoo Tigraay waliin wal qabate irrattis tarkaanfiin gargaarsa namooma hatattamaan akka fudhatamuuf Itoophiyaa fi Eertiraa irratti akkaataa itti dhiibbaa cimsuu danda'an kaasu jedhamee eegamaa jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa US Jeff Filman kora G7 UK'tti geggeeffamu kana irratti argamu jedhamees eegama jechuun BBC'n gabaaseera. Daawwattoota keenya oduu guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.